Tolee Ashamar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa Leensaa Mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii nuti hundi keenya nagaa keenya guyyaarraa kunoo dhufnee jirra chaanala kanaaf haaraa wartaatan subscribe godha kunoo waan nawaamaniif hin beeku akkuma isiniin jedhe Mul'unaaf obbolaasaa yookiin immoo jaarsummaa warri qabatan nawaamanii jiru mee waan nawaamaniif walumaan laallu isiniin jedha. Galatoma daawwattoota keenya guyyaarraa akkuma kanaan dura dhaggeeffattanii komiinii abbaa biiftuu fi haadha biiftuu jidduutti komiinii waldhabdee ka'aa ture. Innis akkuma dura muraasa isaa dhaggeeffattanii Mul'unaadhaaf carraa wayii fayyadamee yeroo wanti qaamu Ati biiftuun immoo akkamitti akkas ta'a akkamitti dhugattee deemta kan jedhamu mufiin isaan jidduutti galee kanaaf immoo nuti immoo yeroo dhabneetu har'i guyyaa sanbataatii hojii faana wal qabatee har'atti beellamne kanaaf walitti isaan qabnee isiniin jechuudhaafi mee ati biiftuu kanarratti waan jettu yoo jiraate komii kee dhaggeeffattoota fuulduratti otoo dhiyeeffattee nuurattis otoo yaada kee dhiyeeffattee nutti tola. Kanaaf warri kaanis immoo irra booda irra buusu waan ta'eef ani carraa dura ayyaanaa kennameef mee ati biiftuu komii kee dhiyeeffadhuuti itti seenna. Egaa ani komii kollee daawwattoota koo wajjin dhiyeeffachaa kan tureyyuu komiina ni qabu tokkoffaa otoo hin beekin maaliif eegaleeraa deemuufan Leensaa jedhee gaafa natti waan amanuu hin dadhabe jechuudha. Piraankiidha moo eegan viidiyoo barbaadaa ture mana keessa jechuudha. Yoo deemes immoo akkanatti miti dursa wanti akkasii laayisensi akkasii eegalaatan jira Leensaa maal wayyaa deemuu moo dhiisuu moo jedhee otoo naan mari'ate natti tolaa jechuudha. Garuu ammoo kana ka'ee deemuufanii akkasii dura mistiraan hin eegaleeyyuu chaalenjii akkasii immoo kan hin argadhee otoo hin beekiinii naan jedhu. Kanaaf asittis immoo hojjannee uma jiraachuu dandeenya. Anis nan deemannaan dura na dide waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maaliif na dhoksitee galuun kee maaliif? Na dhoksitee galuun kee maaliif jedha? Kana na dhoksitee galuun kee maaliif? Ani carraa yeroo dheeraatti dadhabaa turedha. Carraa kun immoo akkuma beekamu namni hunduu hin argatu. Namni hunduu immoo nabu akka carraa ta'e na qaqqabee jira. Na qaqqabee jira carraa kuni maal wayyaa naa kenne ta'uu paaspoortii ani jaarsis kun namnis kun firris kun dhufeera waan ta'eef isaanitti yaada koo himachaa ture naa kenni paaspoortii koo naa kenniifi carraa kana itti fayyadamnee jijjiiramna itti hojjennee jijjiiramu malee waa biraa ta'e mee bifa kanaan otoo naa hubattanii jaarsoleen naa fuute naaf haa kennitu. Kanaafudha paaspoortiin koo naa kanadha. Haa ta'u galatuma yaada keessatti dhiyeeffanneerra. Paaspoortichi eenyu harka jira? Iddoo biraa jira moo sirka jira moo ishee harka jira moo namoota biraa harka jira moo eenyu harka jira? Ishuma fuudhee ishee harka jira. Ishee harka jira. Mee paaspoorticha Sudah sih cuma tergini. Yang kata kan, yang belum dicekau, sinar kata ada yang. Amma otoo deemsichis paaspoortii malee hin ta'u isa kana irratti mari'annu. Kanaaf mee warri taanii maal jettu kanarratti
mee daa'ima isaa guddifatu jettu moo lakki deemee achuma immoo taa'ee hojii dabalataa maatii fooyyessuudhaaf achi deemuu wayya jettu moo asuma taa'ee biyya keessa mucaa isaas guddifatee hojii carraa biraas uummatee yaa hojii dabalataati malee asittis hojjechaatu jira irra caala isa jedhamuudhaaf innis filate. Kanaaf kanarratti obboloonni keenya maal gabaastu maal yaada dhiyeessitu jarreen kana lamaanii fi mee daddafaati gaggabaabsinee gara hojiitti kana sagantaan cheerchis gaheera daddafaati waan yaada qabdanii gaggabaabsa. Ani akkootti bayu obsa. Deemusi akka deemusi barbaadu. Inni achiidha. Na ergi yookiin immoo na gargaaru na taaf. Sababiin isaa namni tokko yoo faana jiraatu malee faayidaa hin qabu. Mucaa isaatiifis hin barbaachisa, anaafis hin barbaachisa. Kanaaf ani Ameerikaan akka waan eeggadde biyya waaqaati miti. Kana akka deemu hin barbaadu ammallee. Paaspoortiin eeyyeen eeggaddaa dhufee manuma keessaniif fuudhee jechuudha. Kiisii isaa kan lashee fuudheera. Anuma harka jira. Inni immoo waan inni jedhu hin beeku. Meesnoo maal jettu kanarratti mucaa isaa ijoollee isaa maatii isaa guddifatu jettu immoo carraan kun haa darbu moo hin darbiin jettu immoo mee maal Biftu jala ka'aa masi maal jettu yaadni keessanii yaada gaariidha. Ani akka yaada kiyyaatti afuudha. Ani akka yaada kiyyaatti biiftuu gatees hin deemu, haadha biiftuu gatees hin deemu, asumatti jireenya isaanii wajjinumaan jiraatu. Kana yaadni qo'ate. akka asii maal jettu. Dhugaadha. Kan jirtuu fayyaa keessanii kumayyuu masiin jette malee isaan jettan isin deeggarsi isaaniiti maaliifi buna gurraacha dhuganii yoo waliin jiraatan fayyaa gannis dhufaa jira qorris dhufaa jira shinis immoo ijoollee isaa mucaa isaa haadhamaa isaa gadi asuma waan malee jiraachuu wayyan jedhu. Uma jiraatama asitti. Achi dhaqanis miti. Asittuma jiraatu. Na baasha atis yaada qabdu. Andurumayyuu itti wallalan malee coomaan maaltu yoo geessan Maaltu geesse miti? Asuma ta'a. biyya ormaa baatu nama geesse achitti kana achi karaa deemachuu rakkachuurra asii immoo fitaanii guddifatanii Asuma walitti ho'isanii haa yoo gaa wallolan immoo yoo ta'e malee warra fagaatanii sirrii miti ijoollee gadee maatii gatanii adda adda faffaca'anii deemuun kun somaa sirrii natti manatti akka yaada biyyaatti bareedaa miti. Walumaan dura akka jiraatanii wayyaa. Haa ta'ugaa. Amma Amma immoo faranjiinis nama galammatee Mee gaaffisa mee inni immoo waan qabu immoo waan dubbatu dhumarratti. homaa fala qabu. Maa fali. Biftuu noonu. Biftuu naatu maal jetta kanarratti Isin mee eeggaddan bochee. abbaan kee adeemu immoo sagalee guddisa Hin deemudha. sirriitti akka nama Nam deema. Ishee bakka hin deemu. Dhiisee bakka hin deemu. Haafu bakka sini jecha iyyuu haafu bakka maal gochuun danda'u. Ishee saree ishee beekaa gudii qabdu sinis beekaa nama arsitu nama guutu bakka. kanaaf bakka kadhanne irraa abbaa biftuus haadha biftuus yaada isaa haaraa kaasee akka gaafa samoona jedhee miti guddaa galatoomu innis bakka yaanni jiru maatii konaa wayyaa deemuu carraan jirus homaa gochuu hin danda'u
achi deemee dhufee isaanumatti hangalaa asuma taa'ee isaan faana jiraachuu naa wayyaa kan jedhu yaada haaraan mamma kaasee kanuma gaa obbolaa ofiitiif amanummaa qabaachuun ishee jechuun kanuma dhaggeeffattoota keenya gaa kunoo jaarsummaan keenyas gara goolabuutti jira. Ati buuftuunis kunoo fuulli ishii hiikkateera kunoo gammachuu irra jirti. Kun gammachuun har'aadha. Carraan kun baay'ee nutti tole. Kanaaf ol ka'anii dhiifama walaa gaafatanii jenna. Kanaaf wantichi gaa nu milkaa'ee jaarsummaan keenyas nu milkaa'ee asumatti nu hojjetadhaa jechaa jira obboleessi keenya. Kanaaf guddaa galatoomanii isaan lachuu nu kabajuu isaaniitiif otoo horma biraa of keessa hin dabaliin nama biraa of hin dabaliin otoo hin babal'atiin asumatti qabbaneessuun isaanii iyyuu nutti tola. Kanaaf ka'aatii dhiifama ol gaafadha. Mucaa keessa dhiifama gaafadhu. Dhugaa galatoomaa Hundi keessan galatoomaa. Jaarsi biyyaas Akkatti nama biyya araarsu sinaa dhaggeeffattoota keenyaadha. Guddaa galatoomaa. Daawwattoonni keenya nagaa dhiifama nuu godhaa. dhiifama nuu godhaa hundi keessanuu.